waa'ee qabsoo Oromooti irratti dhimmoota siyaasa jedhamanii uumaman kana jechuun amma fakkeenya waa'ee federeeshinii, dimokiraasii, wanta yoo mari'annee haala durii akkasii keenyee wantoota jedhan wanni amma dhaloonni dhagahuu qabu miti. Wanni dubbatamaatu jiru jechuudha. Amma waanuma dhabe sanaayyuu kan duraan dubbatamaa ture sanayyuu dhabsiisaa irraanfachiisaa jiru. Dhaloonni bari kan duraan dhabne jeetiin lafaa ka'e biyya dhabnee oromummaa keenya dhabnee jiran. Duraan biyya dhabnee jennee biyya deeffannee falmachaa ture miti. Amma ofumaayyuu akka dhabu. Ofumaayyuu. Maaliif gaaffii afaanitti yennaan didame kan duraan xixiqqaa sunuu didame amma ofumaayyuu akka dhabu godhamaatiin jira. Eenyu kana goosisa beekama. Maal taana kan mari'atu barii warra mala barbaadu warra miidhame sana malee warra mala dhabeetu miidhame santu maal taanaa mari'ata malee warri si maratu yookiin warri si miidhe wajjin teessatoo maratu diinni mala si hin baasu sitti mala malee namni si ajjeese namni hayyuu kee ajjeese namni gadaa kee ajjeese namicha tokkicha namni tokko hoo gadda labsanii maalii godhanii waa meeqa godhanii biyya meeqatti alaabaa gadi wanni ijaaranii nama meeqa fixeetu har'a sirra taa'eetu sitti dhaadatu mala si hin baasu sitti mala malee. Maali marii kan mari'atu warra mala dhabee fi warra maal taana barbaadutu beekaasaa hayyuusaa walitti baasetu mari'ata. Maal mari'atta orma wajjin waan keetirratti maal mari'attaa sirumayyuu. Namni mana kee dhufee mana keetirratti sitti mari'atu maali? Maal walirraa qabna warra kana wajjiniin? Jechuun waan nuti walitti nu fidu maali? Hoo biyya taate kophaatti qabna. Biyya isaanii namni biyya keenya keessa jirani. Akkamitti keessumaa kan ofirraa gaggeessan akkamitti bulchina akkamitti ofirraa wanni jennaa warra manaatiin mari'ata. Galii yoo jedhan hin galchan. Yoo jedhan bakka abbaan teechisa teechii keessumaa. Akkamitti si gaggeessina maal si qalla maal si ilaalla jettee keessumaa kee faana mari'attamu. Maal si obaasna jettee mari'attamu. Goodaa keessatti wajjin nyaata qopheessitamu keessumaa akka sana jechaadha baramma. Keessumaa mana kee jiru maalan godhaafi jettee taate waan qopheessitu kan wanni teessitu gaggeessa yookiin nama barbaadamne teessitu ofirraa galcha malee maalan si ilaadha maalan si obaasaa jettee keessumaa kee faana mari'attu. Kun marii miti maraatummaadha malee. Kanaaf dhaloonni amma wanni taa'atoo jiru kuni waan hundee gaaffii yookiin immoo ka'umsa qabsoo Oromootirraa jal'ate. Haala kana kan jal'isan akkuma dura jenne namoota jalqabumarraa summii ta'anitti seenanii haga har'aatti illee umurii raagaa keessatti yookiin immoo umurii du'aa fi qarqararra jiran irratti illee ba'anii argine kana isaanuma warri qabsoo kana gara dabarsee amma dhaloonni ammaa hunumaayyuu waanuma gaafatuu fi waanuma mormuuyyuu hanga wallaalchisuusitti warri deematu jiran kana garuu dhaloonni waan gaafatuu fi wanna argachuu qabu inuma beeka qalbiitti irra caalattiin yoo burjaajiin akka malee lafa guutee harka caalmaa waan qabu fakkaaturre dhaloonni waan kana hubatanii inuma dhugaa isaanii guututti argatu. Kanaaf akkaataa qabsoo akkaataa deemsa qabsoo haga ammaa jajallatee deemee waan dhabnee fi waan argachuu qabnullee hanga nu wallaalchisutti ga'e kana keessaa bahuudhaaf waan akkasii kana dhaggeeffachuu dhiisuu fi dhaloonni hojii hojjetuu qabu. Maal dhaabnaaf akka gorsaatittis akka dhaamsatittis jechuudha. Dhaloonni amma wanni dhugaa dubbachuudhaaf dhaloota kana hafuuruma warra keenya hafuuruma dhugaatitu wajjin jira. Hoo dhalatu gootummaadhumaa fi beekumsumaan guutameetiin dhalata jechaadha malee akka silaa waan baay'ee nurratti hojjetamuun gaafachuu mitiiti waa gaafachuu mitiiti. Ofumaafuu waan maal akka ta'an dhaloota wallaalchisuudhaaf irratti waan baay'een hojjetameedha. Haga dinqaa haga abbaa fi ilmaatiif haga mana keetiitti kallattii garaagaraatiin diinni kun ijaaree irratti hojjeteera. Keessattuu baroota as dhiyeenya kana wanna hojjetame. Wanni nuti hin beekne wanti lafa jalaa waan kana qofforuuf dagachiisudha wanti waa meeqa godhutu jira beeru. Facebook irra gaafa laalte gaafa ajandaan tokko yookiin diinni waan tokko nama dubbiin ishoon akka wayii uummata wayii kana tuquu hookee gaafa sana cinaadhaan maaltu ka'a? Waan nama hooksu tokko waan si uummata kanas hookseetu waan sana si irraanfachiisu tokko akkaataa sanaan dhukkubsan.
warri asiin si waraanu asiin maal godhu? Asiin wallagga waraanaa asiin immoo tuulama fakkeessanii waan ta'e gorshu tokko badhaasu. Achiin harargee buqqisaa asii waan ta'e godhu. Kan kana godhu immoo eenyu qabataniiti ijoolluma kee qabataniiti yookaan obbolaadhuma kee qabataniiti. Har'a obbolawwan keenya bakka meeqa jiru waa meeqa keessa jiran. Waan gara diinaa waan hojii diinaa sitti fakkaatan. Garuu akka waa takka illee hin dinne waan jedha hunda akka hoogfamtee si hoogsanii yookaan aamolee dura qabanii isaa ilmatan sana akkasitti isaan si hoogsaati wanni jedhan. Dhaloota kanarratti waa meeqa hojjechaa jira. Warri kaleecha qabsoo sana jal'isee sadarkaa kanatti gadi fide suni har'a immoo warri kaleecha darbii Haayile Sillaasee dideetiin falmatee bosona galee warri dide achitti dhume. Warri wayyaanee dide yeroo wayyaanee sana hin gallu jaa. Har'a maaliif galan gaafa naftanyaa? Wayyaaneen kana caalaa hamtuudha. Har'a immoo wanni wayyaanee caalaa fooyyee maaltu jiraa galan? Warra yoo kan laaltu warra duubaa sana eenyutu dhabamsiisanii? Warri gaaffii xixiqqaatti gad deebisee matumaanummaa amma gaaffii xixiqqaa sana gara ajjeesuutti dhabamsiisutti hojjetan kun eenyu jara san? Warra har'a galee jara kana afaan hojjetu kan. Daadhii galan maaliif dura ajjeefame? Akka yaaddu. Mataa dura akka wanni jaameen waa'ee artistoota kan maaliif daadhii galan ajjeefame? Warra bulguu jedhee tokko mucaan jalqaba waa'ee miliikii irratti kan sirbe. Bulguu jedhee warra bulguu jedhee kan sirbe mucaa sana miti. Hacaaluun eegasii waa'ee warra farda siidaa dabalee wanni jedhee mataa dura rakkatamee gaafa wanni jedha mucaan kun eenyu ta'e akka ajjeesise. Eenyutu immoo faana du'a daadhii gara dabarsuudhaaf. Qe'ee keenyatti maaltu hojjetame? Ollaa daadhiitti maaltu hojjetame? Maatii daadhiitti irratti maaltu hojjetame? Akka gaaffii mucaa kana waa'een du'a mucaa kanaa awwaalamee tumachuu kanaafuu. Kana gaafa laallu keessa keenya ammam jarri kun gadi fagaatee akka keessa keenya seenee barraabara. Yookiin ijoollee adda adda faffacaasuudhaaf waan meeqa investite. Kun uummanni akka jiruun deegaa biyyattiin akka jirtuun deegaa meeqatti ittiin duroome meeqatti ittiin biiliyoona irra ta'e tiriliyoona irratti dabra. Kana gaafa laaltu diina kallattii tokko qofaan miti kan laaltu. Hiirumaa dhaloonni kun baraaramee irraa hafee bara. Akkatti dubbannullee karatti dubbachuu dhiisee karatti uffata uffannuu fi ciisneedhaaf nu hundaan mashakkuutitti bara. Duraan madda marii maal ture kiristinnaa si kaasaniiti miseensa. Mana amantaa sanaa taate har'a dhaloonni dide waaqeffataan lafa qaba. Hin argataa lafa awwaalcha. Eessa dhaqa? Isaan bira dhaqamati isaan immoo taakkuuf wanni meetiraan lafa gurguran du'a irratti mooraa masaa keessatti naa awwaalame duyya hin danda'u. Ooluusaa keessatti naa awwaalame duyya hin danda'u. Kanuma gochaa ture miliikii. Innis waan addaati miti ammas waan addaati miti jechuudha kanuma deematu jiru kan taatis jiru waan argaatis jiru kanuma. Yeroo biraa dhimma kanarrattis kan kanaan wal qabattu irrattis deebinee ni mari'anna nagaan nu tura.